ammas uummata fuuldura taa'ee waasiin jechuu barbaadan. Karabaatiin kun diimaadha miti. Gaazexeessummaan etiksii guddaa qaba. Mana keessa arrabsamaa jirra, xiqqaachaa jirra, waan nuun hin jedhamin hin jiru ijoolleen keenya maatiin keenya amma arrabsamutti. OMN biyya keessa dagale kan kuffise ijoollumadha. Ijoollumachi keessa hojjetanidha. Faarsee bulaa nuun jedhu gaasiin isaanas. Kan yeroo hunda garaana nyaatu intervii Hacaaluuti. Hacaaluu lubbuun gaafa inni jiru deemtee interviin kenniin jedheen ture. Garuu akka kanatti uummata afaan faajjeessuun maaliif barbaachise? Ituun ani iddoo sana bakka dajanee jiraadhee sagantaan Hacaaluu sun akka sanatti hin darbu 100% dhibba keessaa dhibbatti ittan amanan ture. Dira dhawaa guyyaa tokkitti hidhattee maaf qeeqteme? Garanaa qawwee baatee mootummaatti dhukaasaa jirudha. Mootummaa Oromoo jalatti hin bullu. Ayyee mee waa'ee gannaqaa irra dubbanneetu mururra sagantaa keessa. Maqaa kana yoo si moggaasa jala. Isaan warrumti girrisaa itti duulaa turanii. Waamicha godhii fi gali gara biyyaatti.